Itoophiyaan biyya birmadummaan ishee wareegama qaalii abboonni keenya kaffalaniin tikfamaa kan dhufte fakkeenya bilisummaa gurraachotaati. Dirreewwan gootummaan abbootii keenya irratti mul'ate keessaa Adwaan hangafummaadhaan eerama. Kunis kennaadhaan osoo hin taane wareegama qaalii lafee birmadummaa biyyaaf cabee fi dhiiga dhangala'een injifannoo galmaa'edha. Adwaan injifannoo seenessa koloneeffattootaa cabse. Dabaa fi shira diinaa hunda kan diige waltajjii guddaa idil addunyaadha. Dirree falmii haqaa fi diddaa gabrummaa finiinse garaagarummaa akka miidhaginaatti tokkummaa akka humnaatti fayyadamee ijaaramee hooggansa Tirsiimoo'aanis masakamuun humni koloneeffattootaa kaayyoo Afrikaa qircachuuf qabatee duulaan dhufe kan itti injifatamedha. Adwaan injifannoo yaadama koloneeffattootaa kan diige ilaalcha walqixxummaa namoomaaf boqonnaa haaraa kan saaqedha. Adwaa irratti gootonni Itoophiyaa kaabaa hanga kibbaatti, bahaa hanga dhiyaatti garaagarummaa keessoo cinatti dhiisuun mufiiwwan sirna bulchiinsaa irraa qaban bulfachuun gamtaan ka'anii wareegama qaalii waloon kaffalameen birmadummaan biyyaa kan itti tikfame gootummaan Itoophiyaas kan itti mul'atedha. Injifannoon kun humna sabdaneessummaan kan galmaa'e Itoophiyaatti ulfina horuun diinota kan qaanessedha. Kanaaf Adwaan qaama seenessa waloo tokkummaa cimsee gaaddisa waloomaa jalatti Itoophiyummaa kan sassaabe eenyummaa keenya dhugaa yeroo hundaati. Gootonni Oromoo fi gootonni sabaaf sablammoota gootonni Oromoo gootota sabaaf sablammoota biroo Itoophiyaa waliin ta'uun lolanii lolchiisuudhaan diina daangaa ce'ee birmadummaa biyyaa sarbuuf dhufe barbadeessanii waaroo salphinaatti uwwisuun ofirra deebisaniiru. Humna madaalaa waraanichaa jijjiiruu keessatti gootonni Oromoo lafoo fi fardeeniin loluurraa hanga ajajaa waraanaa ta'anii lolchiisuun injifannoo galmeessuun seenaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti ashaaraa hin darbine kaa'aniiru. Adwaan injifannoo seenessa waloo guddicha ijaarsa Itoophiyaa hundaaf hundarraa taate milkeessuu keessatti bu'uura kan kaa'edha. Dhaloonni haaraan kunis waggoottan torban darban gama tokkoon birmadummaa biyyaa tiksaa, gama biraatiin piroojektootaa fi hojiiwwan misoomaatiin injifannoo galmeessaa ashaaraa isaa kaa'aa jira. Kanaanis akkuma abboonni keenya Adwaa irratti seenaa hojjetan dhaloonni haaraan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ijaaree xumuruun injifannoo fakkeenya Adwaa lammaffaa ta'uu kaa'uu danda'eera. Piroojeektiin hidha haaromsaa xumuramuun hordofee labsiiwwan seena qabeessa gubaarratti labsamaniiru. Ajandaa waloon hojii manee hunda keenyaa ta'ee jirus hidha haaromsaa irraa ulaa galaanaatti tarkaanfatee jira. Kunis qabeenya ulaa galaanaa shiraan dhabne karaa seera idil addunyaa eegeen deebisuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Ulaan galaanaa seenaanis seeraanis Itoophiyaaf kan malu ta'uu qorannoon deeggaruun hubachuu fi hubachiisuu irratti hojiin eegalame daandii milkaa'inaa kan saaqedha. Hojii manee dhaloota kanaa kan biraan marii biyyaalessaa jalqabee jiru fiixaan baasuudha.